أملي ورشولة ميمي tokkoffaa zoonii shoolaa yooyyaa har'igaa sadaasaa 23 bara 2017 dha. Bakki itti argamnu godina Iluu Abbaa Booraanaa Allee Ganda Agaloo bakka misooma shaayii Barkalleeti. Oomishni shaayii Barkallee akkuma kanaan dura viidiyoo gaggabaabaadhaan isiniif ibsaa turre ganna 2016 2017 hirmaannaa hawaasaatiin lafa waliin irratti oomishamaa ture jira. Yeroo ammaa kana immoo uummanni sududaan ba'ee kunuunsa isaarra jira. Amma kun guyyaa wixataa dhaabbataadhaan uummanni kunuunsa shaayii kanaaf yeroo inni ba'ee oomishuudha. Kun zoonii misoomaa shoolaa jedhamudha. Gara sanatti kan argamu immoo amma kan fuuldura kootti adeemaa jiru zoonii misoomaa Dabbasii jedhamudha. Egaa akka kanaanii wal qoqqoodanii garaa qulqulluu uummata ulfaataaf uummata jaallatamaa uummata guddaa Ganda Agaloo dhugumaan jecha ittiin uummata kana galateeffatanu nama dhoofata. Sababni isaa uummanni qaroome misoomatti nageenyatti fuulleffata. Harki mirgaa keenya nageenya fayyeegaa immoo biyya nagaa keessatti immoo misoomsuun humna walootiin immoo ba'anii waan dhaloota egeree qananii dhaloota booriitiif ta'u oomishuun egaa waanuma jirudha. As keessa namoonni umurii irraa waggaa 60-70 hin jiru. Garuu dhimma xiiqii biyya ijaaruu badhaadhina maatii badhaadhina akka biyyaatti karoorfannee milkeessuuf taasifamu keessatti dafqa cobsinee biyya ijaarraa dadhabnee malee daddabnee biyyi keessa jiraannu hin jiru mootoo jedhuun hirmaannaa hawaasa maraati. Kanaaf viidiyoo gaggabaabaadhaan isinitti dhufa. Amma kallattiidhaan gara zoonii misooma Umadidduu isin daawwachiisa na waliin tura. Egaa kun immoo zoonii misooma sadan qabnu keessaa zoonii Umadidduuti. Egaa akkuma argitanuu qaamoleen hawaasaa bifa kanaan yeroo kunuunsa misooma baala shaayii kanarra jiranudha. Bakki kun Barkalleedha. Zoonii Umadidduu keessattis argama. Hirmaannaa uummataatiin har'a gaheera. Dhaabameera, kunuunfameera. Yeroo dhaabbisaatti uummanni ganda kanaa Ganda Agaloo utuu walirraa hin citin ji'a tokkoof torban sadii bakkee dhaabbachuudhaan kan inni misooma shaayii kana gaggeessaa ture. Dhaabbii isaa booddee immoo labsii duwwaa 1/2017 guyyaa hojii misoomaa murteessuuf ba'ee labsiidhaan mirkaneeffatee guyyaa wixataa qonnaan bulaan humna misoomaa ta'e gandicha keessatti argamu akka shaayii ba'ee kunuunsuu kaa'ate. Bu'uuruma kanaan yeroo ammaa bifa argamu kanaan zooniin sadanuu bakka sadiitti qoodamee shaayii kana misoomsaa jira. Egaa kan karoorsine hin hojjenna, kan jalqabne immoo hin xumurraa. Dafqa cobsinee biyya abbootiin keenya dhiigaan sararanii dhiiga isaanii cobsanii lafee isaanii cabsanii nutti kennan jabeessinee dhaabnaa mootoo jedhuu fi biyyi dadhabnee ijaarru malee biyya daddabnee keessa jiraannu hin qabnu jechuun uummanni Ganda Agaloo akkanaatti jira. Uummanni zoonii Umadidduu baay'ee egaa zooniin Umadidduu uummata baay'ee misoomatti collee kaayyoon tarsiimoon badhaadhinaa kan galee fi keessumaa dheebuu misoomaa olaanaa kan qabuu fi qabsoo ijjibbaataa gochuudhaan beekama. Misooma irratti jaarsummaa hin godhu uummanni zoonii Umadidduu. Paartiin keenyas mootummaanis kabaja qabaa fi har'a sadaasni 23 guyyaa baay'ee uummanni tokkummaadhaan jecha isaa kabajee misooma irratti hirmaataa jirudha. Egaa viidiyoo gaggabaabaa isiniif dhiyeessa. Oolmaa leencaa qabaadha.